يا دون نجيفتم أرثي لتاتي بالن كذا فورو بربادة قالوا فورو الروت Nama أما كذا كان ورمون قوان دمين أبنتي ولين ناقور تيو نانو كذا ميك أغبري يولين برمات يان أرقاني كمر إبافي ديدما أغا كمر إبالمات ياجران كبالي كذا ميك بيبتو ila lama fakkeenya abbaan kiyya ana mosuudha itti fakkeenya miliyoona qabachuu danda'a. Abbaan kee dhiisii akka naannawaatti natti mi'a waasii fuudhuu adaame inshaalla. Miliyoona galeera abbaa ta'e. Sin fuudhu ado osoo nuura dhayinii taate obboleettii tiyyaati. Ayyoom na fuudhisiin jedhee si kadhadhe sitti maa jira abarra akka fakkeenya sitti. Naannawa natti mi naannawa keessanii Miliyoona tokko jidduu shaashamannee kana kofalee qoree asaasa kana haga aadaa abbaa jidduu kana keessa natti mi jidduu kana keessa barbaada. Miliyoona galeera amma. Miliyoonuma tokko lama sadii jedhanii warqii. Argaa haadha. Eeshi. Akka alga oriijinaal isa ta'e oriijinaal meeshaa isaa guutuu waliin haadhaa fidda. Faamelii. Obboleessi fedhu si qabachuu danda'a fedhu ayfoonii si qabachuu danda'a obboleessi ishee jechuudha. Isaan gaafa kana intala isaanii gurguruuf immoo rakkoo naan bayuuf kana barbaadanii. Jammar miliyoonni ati fiddu sun miliyoona itti dabalanii sii kennan baay'ee maatii isaatti tukassara. Yoo rabbiin maatii haraamii wayitti namni ta'u. Maatiin kun maqaa ofiitiif immoo biyya Arabaa ture yoo uqubii yookiin ammoo waan garaagaraa mana waan garaagaraa ijaaree jijjiiree wayii jedhe malee cadhisee kan hojjetu san qofa mindaa ofii walirra buusen ijoollee gara keenyaa waggaa xiqqishuutti hin fuudhuu hin danda'u yoo diyaaspooraa ta'e malee. يا دون نجيفتم أرثي لتاتي بالن كذا فورو بربادة قالوا فورو الروت والله يو فدا قبا تكامل لتاتي تكامل فورو بربادة صديق ورأيشو بربادة ما جتشو يارتي صديق بربادة ري ماركو شرعنا غفوري تي تكام بيسي كين يارتي نسا بالي نما ستين قبا نغربچو بالي باين قبا تنيشو كيسان كرن نظر آچي سيزو ركون قبو akkuma arargee uma feete ke amma arargee illee baalillee uma argan kennan normaal. لا وانا argan kennan hin jiru inshallah marateeti. Abbaa ta'e gatiin gad dhaabbataan kennu dhugaa rabbii. Waan arginu kun ijoollee miti malee jira gabbarri. Baay'ee miti qaba. Akka keessan san ol kaa'amiti. Akka kennaa. Amma keessan kana Oromoon qofaan dhimmiin abantee waliin naa guurte hoo. Baale kuma dhibba qofa jedhan ajjela. Laakuma dhibba hin caala. Dhugaa rabbi keenya goofan dhimma yoo banan malee lakkiin jabaata abbaa ta'e. Keessattuu ijoollee biyya Arabaa turte sana murteessaan iddoo isiin jirtuun illee beekta biyya Arabaa jirtullee ta biyya Faranjii. Naannoo keessan beeka gabbarri ijoolleen baale koomentii barreessa. Shamarri hin barreessinaan amanu waan shamara gatii of qaalate dhiirri barreessa dhiirri. Dhiirri barreessa ijoolleen dhiira. Harargeen kuma jaatama kuma ja'a. Asli wallahi ijaarsin ilaalu warri na ilaalu baay'ee jira inni nanaati. Kuma dhibba lama kuma dhibba shantama kuma jaatama eeyyuu jidduu kan bareeda hayye keessa meeqa. Amma olkaan aga kuma dhibba lamaati yaan olkaanii kuma dhibbaa fi diidama aga kuma dhibba lamaati yaa jiran kabaale keessa meeqa biftu. Ila lama fakkeenyaaf abbaan kiyya. Ana mosuudha itti fakkeenya miliyoona qabachuu danda'a. Abbaan kee dhiisii akka naannawaatti natti mi'a waasii fuudhuu adaame inshaalla. Miliyoona galeera abbaa ta'e. Sin fuudhu ado osoo nuura dhayinii taate obboleettii tiyyaati. Ayyoom na fuudhisiin jedhee si kadhadhe sitti maa jira abarra akka fakkeenya sitti. Naannawa natti mi naannawa keessanii miliyoona tokko jidduu shaashamannee kana kofalee qoree asaasa kana haga aadaa abbaa jidduu kana keessa natti mi jidduu kana keessa barbaada. Miliyoona galeera amma. Miliyoonuma tokko lama sadii jedhanii miliyoonuma guddaa kana moo. Abbaa ta'e miliyoonni ko miliyoonni diraama imaaraatii kuma 41 kuma 42. Garuu miliyoona kana gabbaree. Na dhageeffadhu miliyoona san qofaa miti. Miliyoona san qofaa miti. Algaan haadhaa akka warqiidhaan akka ijaaramee jirutti fiddaa tokko jee. Warqii. Argaa haadhaa. Eeshi. Akka alga oriijinaal isa ta'e oriijinaal
meeshaa isaa guutuu waliin haadhaa fidda. Family. Obboleessi fedhu si qabachuu danda'a, fedhu iPhone si qabachuu danda'a obboleessi ishee jechuudha. Isaan gaafa kana intala isaanii gurguruuf immoo rakkoo naan bayuuf kana barbaadanii. Jammar miiliyoonni ati fiddu sun miiliyoona itti dabalanii sii kennan baay'ee maatii isaatti tukassara. Yoo rabbiin maatii haraamii wayii jira namni gahu. Maatiin kun maqaa ofiitiif immoo kan baatee. Wallahi jira maatiin haraamii maatiin hundi tokko miti maatiin immoo ofiitiin yaadne. Maqaa ofiitiif ishee gurgura. Eeshi yoo rabbi maatii haraamii wayii jira na buuse akka tasaa gaaraatti kiyya maali birrii kana hunda gannaqee. Garantiin keessi ma fuudhuudha kan yoo maatii akkasii argatte. Yoo maatii akkasii argatte garantiin birrii kana hunda akkasee isiin osoo galluun fardarraa kuftee na jalaa caccabde hoo maaliin hakima geeffadha birrii fixadhe kunoo. Garan caccabuun sun ammoo hiree rabbiiti qaba. Yoo duute hoo adala qabaanamu fardarraa kuftee. Egaa kalaasi maal yoo fardaan fuuta. Maaliin fuudhane? Abbaatee makiinaan fuutaa feetu fardillee hin jira makiinaan hin jira waan hundaan fuuta. Birri makiinaan kireessu warri narraa fixe maaliin maal kafala? Dirqama farda gadhee farda nama yaabbadhee dhufa malee. Ati ka humna agas hin qabne maal gochuu fi bakka miiliyoona dhaxxaree. Humna makiinaa ittiin qopheessitu, humna hiriyoota keetti sargii biffeedhaan nyaata sarganyaan kan kee galee nyaatu kan qopheessitu waan kana hunda kan qabne maal gochuu hiixattee bakka si qaqqabsiifne dhayite qabu. Ani waan isin jaaladhu fire. Bakka sii ilaalan bakka hiriyoota qabda goofandimi sii bannee sitti fuuna bakka. Tola naa hin kennan osoo dhaqe. Arsii keessa bakka fedhe tola. Summurii takka osoo hin baaf. Hattuu fuudhi kaamee tola. Wallahi tola naa hin kennan bakka fedhe osoo dhaqe tola. An faranjii fuudhe. Kottu fuudhii siin jedhee bar fuudhii nutti mul'isi kottu. Wallahi. Bara doktori yaatiidhuu nan beeytoodha. Yes jedha deemanii ijoolleen maan ta'een. Waati amma bira tarte Habiibti. No, ta dura heerumte kala. Kee carraan gubate gaafa rakkataa keessa oolte. Qarma guyyaa rakkata sa muddamtee heerumte maa ariifattee heerumte dura. Carraan kee gubate kaamuti. Yasmiin eessa badde qoy? Yaa Dr. Biiftu. Eessaan biraan? Gochuu taanaa ilaasii kana yoo adhaa dhuftu edee yaaleen dadhabe beektaa ammaaf hammanii waa irra deddeemsisaa. Agawwanaatti hin bibbiqille dhufaa jira immoo garuu hawwiin qaba biqilchaatuma hin jira. Garuu warraan gumaa warraan fuunee? Ani nama fuuti kan ku amma abboo bara waggaa 20 wayii ga'an jiru. Abbaa ilmaa meeqaati bara? Laa ilaaha illallah. Deebitee moo dhuftee hiriyaa keenya fakkaattee nu bukkee teessa wallaahi duunee jirran. Eshi ajaa'iba. Amma ati akkamii qoy silaan umuriidhaan ammatti fakkeenyaa fi egaa akka biyya kanaatti yoom kana murteessu ta'e nama akka kee kun xiqqoo fuula bal'atu kun ilaa umuriin isaa ammallee ganaadha yookaan 20 yookaan 21 maybe wama 22 kana keessa waan jirtu natti fakkaata. Garuu dhaaba kee immoo ilaalanu nama xiqqoo si'achi gaffa'ee dhufee taraa keenya mana 40 wayii rukutaa jiru kana fakkaata. Ajaa'iba wallaahi akkasiisi. Akkuma jettee dhimeen 21 21 between 23 no bakka kanan caalu dhaabiidhaan immoo hanga fagoodha akkanatti yeroo laalu ijoolleen nama guddaa yoo umuriin dijjede wayii seeti amma yeroo ani sin jaalladha yeroo jirre naan jedhan an jaalalaaf ammallee umuriin kun geenye gaafan jedhu woman qoosaa jiru se'u. Nana mana
Wallahi ana taataaf guraabuun matee maal taatan isiin namni sadii maal obbaan. Moodiin kee baay'ee namatti tola. Tarii maaliif si namanne laata? Amma beektaati ijoolleen gaafa anaanan balaa sibiila kana babbaadhu xiqqoo si waa bucuudhuma si akkana babal'attaa naan jedhu beektaa.